miliyeena kurajaan ta'in namni tokko nan gargaarina an akka leekii ya gurguratee addisuu raggaasaa yaalchisa rabbi shahaadaa na haa balleessu kakadheen itti mara an amma koy gaafii takkaan qabaa dhaggeeffadha laa dura waa irratti walii galu yoo akkaawuntii addisuu maqaan isaa abdii raggaasaa irratti erga gargaarsi eegale miliyeenni 16 kun hin galin rabbi shahaadaa na hongesu wallahi rabbi muslimu irraa na baasu an akka leetii ya gurgurateetiin gargaara namni tokko birita kan gargaarina nam tokko garuu ragaa qabatamaa barbaanna isteetimentiin an baankii Itoophiyaa daldala Itoophiyaa irraa argadhe ka mucaa obboleessa guurame malee ka Ameerikaa kana ustaaz eenyu ka garee shahaadaa obboleessi islaamaa bakkoon duraa jira hinga fannin illa suma jira wante wala seenu Tahir ustaz Tahir me ya muslimu man obboleessi le wataka ya rabbina hadiis wallahi hayye me ustaz Tahir waan jalqabarra waan irratti ollelle waa hundaa'u ana mana mataatti tasaafareetiin obboleessa mazmuura dhageeffataa deemu nama isa waraabeen haa erga jira maal jettan ijoollee tana dhogga wallahi sadan keessan jiru ana hunda caala jechuudha waan hunda amma waa isin dhamadha anama waa isin dhamadha hunda caala waan isin dhamadha maal beeytani ijoolleen tun hin jarjarti akka ana walitti hin buune mucaan gowwaadha yoo xiiqii namaan qabe dhagayu humna keenya olii waan najisa waliiti walitti hin bu'inaa jedhan akkuma waan hin beeyne because waliin beeynu waan ta'e birrillee isin kennaafi waan qabdaan guuraa kennaafi rakkoo miti garuu ani ummanni yoo gowwoomu garaan nan danda'u fayyaaluma makiyya garaan nan danda'u amma abdii maasha Allah dullee umaa hamtuu irraan dhageenye bakka birrii kana malee mucaan kun maasha Allah jedhan addisuun asli addisuun nama taasii ta'uu yaabbateetiin viidiyoo waraabeen erga jira kunoo sheekonni ta'e waan godhatu jedhee sodaachisa booda itti deebina booda nu sodaachisa jedha amma waan goonu qubna gaditti haa deebinu eenyu gadi miti amma waan goonu kafa abdiin raggaasaa Tahir laal abdiin raggaasaa illee haa dhufu marhaabaa haqa keessan dhugaa keessan kunoo ta'eetiniin waan foorjii deemtuun kana ifaan ifatti aggaallatu qabna guyyaa boruu horee uumamtee malee maqaballeessaa kanaati an seenaa keessatti miidiyaa kan raga dhufe jechuudha aaree arraba waa balleessuu waan kiyya soba jechuudha rabbiin natti hin beeku kophaa kiyya tafaallama ankalee kiyya baaseetiin yaalchisaa isin jedhe bar wallahi birrii takka isin hin gargaarina miliyoona 16 kana anatu baasee yaala isaa barbaachisu full ana full sponsor rataa wallahi ayye wallahi abdi ana ustaz Tahir kabee huti ustaz Tahir jarraxna dubatu dubis inu heydar ati obsniti ila asladin salam alaykum alaykum salam imma kanarra namni beeku qoftiyo yaada kenne bareeda heydar illee awwala kennera ustaz Farhan illee waajidani me ustaz Tahir yoo imma kana keessatti koree ta'anii kabee kan taate obboleeyyanki ya rabbi sodaannee waan jiru keessa dhugaa jirtu lafa kaa'u nurra jira yookaan ammoo yoo addaan hin baafanne akka reef ustaaz Farhan jedhan kanatti adda baafannee gara hawaasaa deebinaan illee waan tokko ustaaz Tahir mee dhugaa jirtu isi lafa nuu kaaya jidduudhaan hin fudhatine heedar naa obseeti itti deebi'aasi ustaaz Tahir dubbadha bismillah assalaamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh wa alaykum salaam egaa hasaabaa illee naasoonis gabaabdu mana hasaa waa'ee obboleessa keenna abdii raggaasaati wajji wal qabate namni dhukkubsatuun ni jira fayyullee ni jira haa ta'uuti wanti kun qadara dhimmi isaa ummata islaamaa hunda rifaasisee muslimtoota qofaa miti warri amantii biroollee rifatee fi jira jechuun maaliif inni kaan amantiidhaan deeggaree inni kaan namummaanis ilmi namaa kun nama deeggaruu danda'a obboleessi keenya kun erga gaafa dhukkubsateeti namni hedduun deeggarallee ture gaafachallee ture haa ta'uti gaafa jalqabaa namoonni miidhamuu isaa irraa jalqabee waliin dhaabbachaatiin hin ture ni jira keessatti kan nuti beeynu waa'ee kanaa irratti tokko Haydarii fi Mubaarak Adam Ustaaz Mubaaraki jara lamaan kana beeyna yeroo san akka carraa ta'anis umraadhaaf Saudi jira yeroo san keessatti akkuma dhageenye rifannee obboleessa keenya Haydar faatti wallee gaafachaa turre akkasuma nama biroollee hordofaatiin hin turre
haa ta'uti obboleessi keenya kun hin fayyine dhibamaadha dhibee keessa jira guyyaa irraa xumurumaan wayyaa guyyaa irraa kana guyyaa irraati iyyuu miti armaan dura obboleessa isaa magaalama keessattiin argee addisuudhaan bar abdii miidhamaadhaan aan jedhe miidhamaa ta'uu ni beeyna kanaafuu waa'ee abdii hojii qabatee deeggarsi haa godhamuu fi yaalamuu qaba hanga biyya alaatittuu deemee haa yaalamu dhimma kanarratti ammoo koreen itti haa godhamu waan jedhu wajjin haasofnee turre jechuudha addisu sana booda haalli tokko tokko waan namaaf hin mijanneef anis namoota tokko tokko walitti qabnee dhimmi abdii kun koreen ijaarramee koreedhaan hoogganamee yaalli isaa yeroo gabaabaa keessatti akka godhamuuf waan bakka kanaa miti yoo zarfaa jette zirafo mina gabbanyine maaltu natti si aarta buleso no sittara njiro wallahi ma fa sittara basa kana dhukkuba minaamin atibalu hay ummatan batabbati warri na arrabsulle waan fidu takkan jiru arrabbi malee naman sodaadho buleso la inarrabsina kana badaanan abdi please lo tokko na dhaggeeffadhu kaasuu wajjimee carraa walii yaa kennu mee yaayirana as gubbaa haasawuun faayidaan qabu amma furmaata yoo kennihu yeroo tokko furmaanni sheekotii fi guuraa turtan na sobsiisi sin jira deebitini abbaa feetan fidaa na sobsiisa obiriin kanan ta'in isin jaraa jira baran enee hiqqaxxalu wallahi islaamummaa keessaa isin baan yoo obiriin kun kanan ta'in deemaa fida maaliif nama hiqqisi fidi nami haydar sheekotii akka takka warra wajjin guuraa turtan birra nama hundan finna dhageeffatu mi'uut godhadhu taa yaabbi mi'uut godhadhu heydar bitti sheekota takka takkaan fidi hin fiddu taanan guutuu keessan isin saaxilan si jammar manni yaalaa qixxarraa qixxatti ispoonsara isinii ta'e miliyoona irraa meeqa akka isinii dhiisi hay amma nattoo namaa jala deemtanii zayituu finneektanii uummata sabuu barbaaddanii abbaan fedhan najibba abbaa fedhan dhiisa sitti himan deemii fidi birrii kana hanqatu na dhageeffadhu nama hundaan fidaan sina dhageeffadhu nama hundaan amma warri as jirtan hundumti keessan ustaaz abu muaz ustaaz farhaan ustaaz awwalitti illee shirka dhugaanni mooti namni kuma 14 kun hundi naan morma ani miliyoona 16 guurame yoo hanqate jettan hin dabaltan yookaan immootu birriin guurame hin gayaa isin jechuu jira bakka halleqe ko miliyoona 9 gaafatan tirfii miliyoona 7 jiraas hin jiraana maalabbaa kennaa rafita konka wanti garsiisaa jira kunoo isteetimantii baankii irraa baasee ija keetiin argaa jirtami hola barbaaddu kalee kee uf keessa baasii kenniif abdii namni birrii kennis hin jedhe jiru birriin ati guurte miliyoona 5 miti sin jedha araba እኔ ያልኩት ያለው 5 ሚሊዮን አይደለም 16 ከምናምን ነው እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ለማለት እየረከረተ ማህይሚ lisan isi mimire kesabai wan kana toltina yo belizakhia am ustaz sheekotiti ustaz farhan ustaz awwal ustaz ibsa ustaz ennu ustaz tahir galato es sayyam fankota wan kana khallati ha kenyu please amalli abdi ragasa la him ben gasti ro belizakhia atabaddu tay ragatamu yote wali ragatamu jirra hatenyu haqa jiru ha dubbannu wan nu gaatana ha ibnu wal malaknuhum malak ummatat miliyan shayyato ummatat darabtay qarshi tokkollee haa ta'u mallaqni kun mallaqa hawaasa eegate hawaasni isaa barbaadetti koomentii gadhiisa abbaan barbaade deemee haa nyaatamu birruu eehu koomentii kun ajoole deemaa fida sanii fi kunooti birrii waan pakeetiin argaar asli qoy waan kana kaasimi baalla miliyoona 16 kuma 200 kuma 76 470 saantima 79 yoon ta'in kalee kiyya gurguradhee abdii yaachisaatiin jedha alleqe fida abbaa feetan sheeka abbaa feetanii fida hayyuu abbaa feetanii fida yoo akkaawuntii addisu maqaan isaa abdii raggaasa irratti erga gargaarsi eegale miliyoonni 16 kun hin galin rabbi shahaadaa naa hongesu wallaahi rabbi muslimummaa irraa naa baasu an akka leetti gurgurateetiin gargaara namni tokko birita kan gargaarina nam tokko garuu ragaa qabatamaa barbaanna isteetimentiin an baankii Itoophiyaa daldala Itoophiyaa irraa argadhe kan mucaa obboleessa guurame malee ka Ameerikaa kana ustaaz eenyu ka garee shahaadaa kana ka hiriyaa kennaa kana abba manno
دولار ابو معاذ فابر ميوت ولا دوتا يا نعم ابني هم دم في الملا هيدر بنت نعم هم دم في كنت تكتك كان فيدي هم في دوتانن غوتو كيسن سيساتران سيجمر من يالا كترا كتتي سبونسر ايسنيتاي مليون راميك اكسنيديس هاي اما ما انا ما جرى نبتني زيتو في نيتاني امت صابو بربادني ابا فرن نجيب ابا فرن ديسا ستي مان ديمي فيدي بري كان هانكتو ندغيفد نمون دان فيدان سين ندغيفد نمون دان اما ور اس جيرتن هندومتي كسن استاذ ابو معاذ استاذ فرحان استاذ اول تلي شرب استاذ تغاني موتي نمني كوما كودا فري كوندي نامورما اني ميلينا كودا جا غورامه يو هانكات يتن هندبلتن يو كان موتو برين غورامه هين غايا سن جچو جيرا بقى حلقكو ميلينا زغل غافتن ترفي ميلينا توربا جيرا سنجرا مالبا كنا رفتا كونكا وانسيغارتي دا جيرا كونو ستيتمنت بانك راباسه اجا كيتن ارغا جيرتامي هولا بربادو كليكه افكي سبازي كني فبدي نمدي برين كني سنجر انجر برينا تقولته مليون شاني متي سنجر عرب انا يالكوت يالو 5 مليون አይደለም 16 كمنا منه እናታችሁ አፈርት ብላ ውሾች ለማለት ይያለከነ ተተ ማህይሚ لسان اسم ميمير حسابي وان كانت تلتنا يوب بالزخيه ام استاذ شيكوتتي استاذ فرحان استاذ اول استاذ ابسا استاذ انو استاذ طاهر غلطو سيام فانكوتا وان كان خلتي هاخينو بليز اما لي عبد الرغاس على هم بين غستي رو بالزخيه ادبدو تاي رغطمو وته ولي رغطمو جرا هاتينو حق جرو ها دبنو وان نغاتنا هايبنو ملقنهم ملق امتات مليون شيغاتو قرشي تقول هاتو ملقنكم ملق حواس ايغته حواس نسا بربادتي كومنتي غديتا ابان بربادي ديمي هانياتمو برو يهو كومنتي كراجول ديما فيدا سنيفي كنوت برين وان جاكيتين ارغار اصلي قوي وان كان كاسمي بالله ملينا كرا جاب كوما ديبالما كوما ترباتم جاب ديبا فوري ترباتم سانتي ترباتم سغاليون تاين كاليك يا غرغر اي ابدي ياچي ساتينجر علقه فيدا ابا فتن شيخ ابا فتري فيدا حيو ابا فتري فيدا نسوبسيسا برين كيو كان تاينجري برك كانوا مكاتينجراركو ان كانايون تاني اني اسي كانايون تاني وان مرتي اسنتي فراتني سني فدا ما تيومني